Kuni tamsaasa kallattii as magaalaa Finfinneerra simannaa Dr. Abiy Ahmediif taasifamaa jirudha. Mee fardi magaalaa Finfinnee guutee jira har'a. Daawwadhaa jenneerra. Kuni magaalaa Finfinnee handhuura Booleeti. Nagaa jedhi mee uummata Oromoo addunyaa mararra ta'anii isin laalaa jirantu jira. Mee ergaa dabarsuullee qabdan yoo jiraate dabarsaanii. Uummata Oromooti allaa jettuun seenaan kee, aadaan kee, hawwiin kee galma sii ga'e inni ala jirtu, inni mana jirtu, inni fagoo jirtu, inni dhiyoo koottaatii biyya keechan Oromiyaa Itoophiyaa jedhamtu kana misoomsadhaa, guddisaadhaa ala ta'anii oduu dhaggeeffachuu bichaa osoo hin ta'in ittiin dhufanii seenanii nooraa jedhanii ta'anii an dhaabbatu jeechisanii an deemu gaggeessanii an jiru fudhatanii biyya ofiitii ala ta'anii dhaggeeffatanii irra dhaabbatanii qixxubeedhaan itti keewwatanii biyya ofii guddisu, maatii ofii guddisu. Maatiin kun iyya as dhugaa'e borummoo marii teenyee daa'ima keenya gorsinee daandii boruu qabatee qeerroon abbaa biyyaa ta'e misooma guddisee an dhaloota ofiitii ta'u dindila hin cabne han bakka torbaatamaan akka nuu deemu biyya kana magariisa Oromiyaan laftis namni ishii jijjiitu hunda geechu hunda addaan fuutu eenyumaafuu hambeenya hin qabdu eenyumaafuu buufannaan qabdu toltuudha haa lafti keenyas namni keenyas kanaafuu koottaa waliin misoomsinaa ala teenyee bichaa hoolaallee oolanii yoo bulan alagaa ta'uu as deebi'aati biyya ofiitiif ilmoo ofii koodee ofii haadha ofii wajjin oolmani fira ta'uu biyya ofii biyya ormaan godinaadhaa koottaa irratti horaa irratti bashannanaa irratti badhaadhaadhaa barnoota achitti argatan koottaa biyya keenyaa kennaadhaa maallaqa achitti argatanis koottaa asitti godhan misoomsadhaa biyyi teenya barnoota dhabde misoomatu dubatte fi malee waan biraa barbaaddu hin qabdu humnas qabdi beekumas qabdi dhalataan keenyas hundumaa hin hojjeta koottaa daraa jedhiini egaa immoo hawwiin kee galma siibee koottaa mudeen jala jedhiidha. Ulfaadhu galatoomii umrii keessan umrii har'aa keessaa Waaqayyoon waa godhu. Amiin amiin amiin. Nu jiraadha nu jiraadha. Leencaa Waaqayyoo leenca fayyamalee irraa jechuun baay'ee tokko hin dhufaa. Muriin leencaa baay'ee erga arbi baay'ee erga. Galatoomi. Ulfaadha nu bula nu jiraadha. Hordoftoota keenya kabajamoo kun tamsaasa kallattii as galma barkumee magaalaa Finfinnee handhuura Boolee jedhamurraati isiniif tamsaasaa jirrudha. Akka ittiin bohaaraa jirtan abdii guddaa qabna. Fardi keenya kumaatamaan lakkaa'u as har'a handhuura Oromiyaa Finfinnee galee jira. Hin ba'u kanaan booddee nu hordofaa fardi hin gulufaa akkas. Akkano. Mee ergaa qabdanii ergaa dabarsame eessaa dhuftan? Sandaafaa dhuftanii? Akkam har'a maal ilaalchiseettidha akka farda hamma kana ga'u hirsitanii kan dhuftan? Mangisti keenya simachuu. Akkam simannaan isinitti toleera? Nutti tolee. Uummanni gammadeera? Gammadee. Baay'ee ulfaadha.
Eeyyen hordoftoota keenya akkuma nu hordofaa jirtanii manguddooleen jaarsoleen biyyaa abbootiin amantaa dargaggeessi walumaa galatti namoonni 25,000 gahan as galma barkumee kanatti yeroo jalqabaatiif muummee ministeera haaraa biyya keenya dargaggeessi akkasumas hayyuu Dr. Abiy Ahmed simachuutii fi qophiin xumuramaa jira. Amma akka bilbila keeyyaarraa hubachaa jirutti Dr. Abiy gara galma barkumeetti dhufuudhaaf jechaatti jira. Fardeen kunis akkuma aadaa Oromootti dabaluudhaan gara iddoo waltajjiitti kan deeman ta'a. Jidduu jidduudhaan hordofaa isin biraan geenya nu hordofaa isin hin jennu. Hundumaa fuukitte haadha muufannaan qabne haadha fuudhaan qabne gochaarra jiraadha misoomsisaa guddadhaa guddachiisaa jaaladhaa harmashii hodhaa harmishii hundaa geechi yaa Sidaama yaa Oromoo yaa Tigiree yaa Dabuubii yaa eenyuun jedhu qooqa 88 looraa jetti Oromiyaan kottaa alatti haftanii duubatti haftanii biyya keenya duubatti mallisinaa barnoota argatteen kottu qabiyyee argatteen kottu Oromiyaan haa misoomsi Oromiyaan harka si balleetteen si eegde ilmi jabaan intelligentiin kottu biyya keenya bu'aa buusii jedha ka Oromoon kabajamoon muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed daqiiqaa muraasaan booddee iddoo kanarratti dhufanii manguddoo kanaan simatamuudhaaf qophiin xumuramee jira. Nu hordofaa ammallee tamsaasi keenya kallattii as magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa handhuura Itoophiyaa galma barkumee irraa isin biraan gahaa jirru akkuma itti fufetti jira. Nu hordofaa isin jaalan isin kabanya. Mee tokko yaabbadhu irratti yaabbadhuuti yaabbadhu qeerroo yaabime yaabi kun bu'aa keedha. Mee alaabaa kan harka qabdu san irra ba'i achirratti ol ba'i too alaabaa keenya sirriitti ol qabime ba'i yaabbadhu gurbaa mirmiris kan argitan kun qeerroo sabbatarraa dhufanidha. Sandaafa bakkeerraati qeerroo dhufteedha.
Mee alaabaa keenya ol kaasanii. Hiikkaa sadeen irraa kan dhufan. Mangistii keenya obbo Abiyyuu Muhammad. Mangistii keenya obbo Abiyyuu Muhammad. Jaalala isaa jaalala guddaa waan qabnuuf. Pirezidaantii obbo Lammaa Magarsaa naannoo Caffee Oromiyaa. Jarreen kana waan jaalala isaanii qabnu waan dhufneef. Jaalala isaanii waan qabdaniif simachuuf dhuftan. Simachuu waan dhufneef hiikkaa sadeen irraa qeerroo hiikkaa sadeen keessa. Oraa bulaa galatooma. Mee maal faaruun qabdanu? Jalqabi ka. Jalqabi. Jalqabi. Jalqaba mee? Ulfata galatooma. Sagari में darbara. Kuno abbaa gadaa baay'ee haasa'aniiru. Ergaa baay'ee dabarsaniiru. Uummata biyya keessaafis biyya alaa jiraniifis. Hordoftoota keenya kabajamoo akkuma tuutni lammaffaan biraa iddoo biraatti qophaa'aa jiru fardaan dabalee akka dhufaniin tamsaasa keenya kallattii kutaa itti aanu kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Ammasittuu nagaan tura. Galatooma ulfaadhaa horaa bula.